Amma yeroo variable tokko memory keessatti humnu wantu nuti goonu maal jedhama? Declare jedhama. Yeroo gatii kenninu initialization yookiin initialize jedhama. So asitti maalin godhe int umurii naan jedhuun iddoo kanatti jijjiiramtuu umurii jedhamtu kan yookiin variable umurii jedhamtu kanan uummachaa jira. Declare gochaa jira jechuudha. Yoon as dhufee fakkeenyaaf amma isa kana gara koomentiitti jijjiiruuti. Yoon as dhufee umurii 8 yoon jedhe maalin gochaa jira? Variable isheen declare godhadhe kanarratti lakkoofsa 8 galfachaa jira jechuudha. Kun initialize gochuu jedhama. Akka kanattis initialize gochuu dandeessu. Yoo barbaaddan akka kanattis initialize gochuu dandeessu jechuudha. Iddum tokkotti declares initialize gochuu dandeessu jechuudha. Yoo variable keessan akka kanatti function keessatti uumtan amma main jechuun maal jennee galle main function jennee asii ka'ee ammasitti kan jiru. As keessatti yoo uumtan main kan function waan ta'eef functionta gara biraallee qaqqabuu danda'a. Garuu functionta gara biraa keessatti uumtan achi keessa qofaatti waan argamuuf local variable jedhama. Local jedhamti ishiin kun. So yoo akka kanatti dhufnee garuu int umurii kanas dhoowwee akka kana yoo goone kun global variable jedhamti. Ishiin umurii jedhamtu kun programii keessa warri jiran hundumtu itti fayyadamuu danda'u. As keessa main keessa kan jiruun itti fayyadamuu danda'a. Functionoonni gara biraa booddeerra kan wal faana ilaallu jira. Uumaman itti fayyadamuu danda'u. So ishiin kun global variable taate jechuudha. Ishiin dura sitti uumamte kun immoo local variable taate jechuudha. So variable gosa lama local yookiin global ta'uu danda'a. Amma isa kana sitti adhiif nuti local dhuma irratti haa hojjennu. So akka kanatti erga declare goonee booddee fakkeenyaaf float g 9.81 isumaan silasniin jedhe kun gatii humna harkisa lafaati. So fakkeenyaaf asitti dhufee out gatiin humna harkisa lafaa maqaa ishee maalin kenneef? G kenneef. Ammasitti G ishiin jedhamtu kun maqaadha. Typing ishii floating jedha. Sababbiin isaa deesimaalii booddee pointii booddee lakkoofsan qaba. So deesimaalii waan taateef kuni jechuudha. Double fayyadamne garuu floating fayyadamee rakkina hin qabu. Gatiin an kenneef akka kanadha. Ishiin kun gatii ishiitii jechuudha. Amma waan kana yoon deemee raan godhe gartanii gatiin humna harkisa lafaa 9.82 naan jedhe jechuudha. Garuu osoon isa deesimaalii kana float jechuun dhiisee inti jedheeni mee maal laafida walumaa naa ilaalu.
gatiin humna harkisa lafaa 9 naan jedha. Garuu kan inni kenneef maan 9.8. Kanaaf intiijeriin lakkoofsa intiijerii taate qofa qabatti yoo variabiliin isin uumtanii meemoorii yookiin raamii keessan keessatti ol keessan sun gosti ishii intiijer yookiin inti yoo ta'e intiijera qofa qabaatti. Kan biraa yoo itti galchitan dogoggora isinii baafti jechuudha. Amma osoo waan kanaan deemneetu humna ittiin barbaanna yookiin immoo foors ittiin barbaanna yoo ta'e 9 jettee waan nuu kennituuf gatiin ishiin nuuf fiddu gatii dogoggoraadha jechuudha. Kanaaf yeroo variabilii keessan declare gootanii initialize gootan lakkoofsota kanarratti ilaalcha gochuu qabdu jechuudha. Dabalatee data typein asitti nuti int, float, double fakkeenyaaf double kun lakkoofsa avogadro meeqaa okay maybe 6.2 baay'isuu haadhifnu ishii kana qofaa fudhan baay'isuu qabdi garuu baay'isuu ishee haadhifnu. Asitti lakkoofsa kana double jenneetti kan itti gosi ishii asitti kun jiraachuu qabdu. Gosi ishii amma double jedhamti. Maqaan ishii lakkoofsa avogadro jedhamti. Gatii nuti kennineef kanaadha jechuudha. Wanti kun amma gaafan ani deemee compile godhu meemoorii keessatti naaf kaa'amti jechuudha. Amma lakkoofsa avogadro kana mul'isuu ni dandeenya. Yeroo mul'isnu 6.223 taateetu mul'atti jechuudha. Fakkeenyaaf siyaata lakkoofsa avogadro gatii intinaa booddee jiru ifni waan ta'eef endleen lak avogadro and line. So lakkoofsa avogadro kana nuu dhufee jechuudha. Iddoo kanatti fidee kana nuu galchee jechuudha. So kun gosa ishiiti, kun maqaa ishiiti, kun gatii irra keenyadha. Warri nu hafan jiru. Maaltu nu hafa? Maqaa maal akka ta'e barree, gosti ishii maal akka taate barree, gatiin kennineef barree, eessa jirti kan jedhu. Gosti ishii warra kana yoo ta'an character, integer, float, double yoo ta'an primitive warra jedhamanidha. Kan keessaa fakkeenyi nan fudhanne tokko jira. Fakkeenyitti character car jenna. Qubee jalqaba. Qubeen jalqabaa aadha. Ammas dhufnee qubeen yoo jenne asitti kan nuti fayyadamne maqaan variabilii keenya qubee jalqabaa keessa kaawwachuudhaaf qubee jalqabaati. Qubeen A ishee jalqabaati. Kana amma yoo cufne
yoo kaachifne qubeen A ishee jalqabaati. Iddoo kanatti T yoo jenne space tab space kennaafi kana deebinee yoo raan goone qubeen A ishee jalqabaati. Garuu gidduutti kan space kenneef kun space guddaadha taabii. Yoo barbaanne immoo taabii kanas dhiifnee space tokko qofa yoo kennineef blank space sun mul'atti. Qubeen A ishee jalqabaati jettee asitti kun iddoo kanatti mul'achaa jirti jechuudha. Akkasuma warroota kana gidduuttis yoo uumuu barbaadan as dhuftanii space kennuufii dandeessu. Kun hundi isaanii amma seeraan mul'atu jechuudha. So erga kana jennee booddee variable locally declare gochuun globally declare jechuun garaagarummaan isaanii maal akka ta'an ilaalleerra. Iddoo kanatti yoo uumame function alatti akka kanatti yoo uumame global ta'a, yoo as keessatti uumame local ta'a jechuudha. Isaan alatti wanti isinitti himne tokko size ishee jechuudha. Size maalin? Fakkeenyaaf kaaraakterii yoo ilaaltan baayitii tokko qabdi. Inteejarii yoo ilaaltan 2 amma 4 qabdi. Inteejariin gabaabduu 2 qabdi. Fakkeenyaaf negeetiva 32 positive 32tti kan qabdan yoo jiraatte amma ishiin qabattu baayitii 2. Baayitii 2 jechuun kun maanni meemoorii keessan keessatti bakkee ishiin qabattu jechuudha. Yoo asitti deebine kun ishiin kun baayitii tokko, ishiin kun baayitii tokko, ishiin kun baayitii tokko. Hundi isaaniiyyuu amma kun hundi isaaniiyyuu baayitii tokko tokko. So yoo kaaraakterii finnee ol keewwanne meemoorii keenya keessa maqaa humnee fi ol keewwanne ishee tokko kana qofa qabatti. Yoo inteejarii taate inteejariin gabaabduun lamaan isaanii fudhatti. Inteejariin ishiin nagaanii fi ishiin dheertuun immoo 4 fudhatti. 1 2 3 4 fudhatti. Filootiinis 4 fudhatti. Warri daabil jedhamtu kun immoo 8 fudhatti. 8 jechuun maal jechuudha? As keessaa dhuftee 1 2 3 4 5 6 7 8 fudhattee jechuudha. Iddoo ishiin fudhatte kanarratti fakkeenyaaf lakkoofsin sila 6 tuqaa duwwaa 2 2 3 isiniin jedhe kun asii ka'ee amma asii keessatti gara duwwaaf gara tokkotti jijjiiramee ol kaa'ama jechuudha. Meemoorii keessatti lakkoofsa yookiin wanta gara biraa ol kaa'uu hin danda'amu duwwaaf tokkoon alatti. Amma umuriin 29 jedhee gosa ishii inteejarii jedhee maqaa ishii umurii jedhee kenne 4 fudhatti kan akka kana. Tokkoon isaa baayitii tokko waan ta'eef 1 2 3 4 29 kun gara duwwaaf tokkotti jijjiiramteetu kompiitarri duwwaaf tokko qofa waan beektuuf asirratti ol kaa'amti. Maqaan ishii umurii jedhamti. Iddoo irratti nu ol kaa'amti sun jechuudha. So asuma irratti wal faana akka ilaalluuf sirriitti fakkeenyaaf short integer maal kenna lakkoofsa waan jedheen lakkoofsa kana 3 yoon jedheen 3 kun meemoorii keessaa baayitii 2 fudhatteetu meemoorii koorratti ol kaa'amte. Garuu kanneen sila isiniin jedhe maal ture fakkeenyaaf shortiin kun negeetiva 32 positive 32 qabdi miti. Osoo sana haala kennineefi maal taati? 33 irraa osoo hin fagaatin 33 kennineef. Amma asumatti nuuf haa mul'iftu. Lakkoofsa mul'isi. Lakkoofsittiin ishiin
ishee intiijarii gabaabduu gosti ishee intiijarii gabaabduu taate maqaan ishee lakkii jedhamte sana inni nuuf mul'isi jechaa jira. Okay. Asitti syntax error kan jechaati jira. Ishii kana asitti kan galchina. Kun barbaachistu. Lakkoofsa akka kanatti qoodanii galchina. Barbaachistu ishii. Amma yoo raangoonii kaachifne maallaan jetti lakkoofsa mul'isin jedheen. Lakkoofsi nan kenneef garuu 33. Kanaaf mul'isu 32 negeetifa 32,536. Maal godhe jechuudha? Negeetifa 32 asitti kan inni qabachuu danda'u negeetifa 32,768 hanga pooziitifa 32,767 waan ta'eef kan inni nan kenneef 33 waan ta'eef reenjii isa jalqabaa fixee reenjii isa lammaffaa fudhachaa jira jechuudha. Akkam jechuudhaan barbaade reenjii inni jalqabaa negeetifa 32,768 ka'eet meeqa irratti dhume 32,767tti dhume. Lakkoofsi kanaan ala dhufe maal godhaa? Gara reenjii kanatti konverti godhata. Reenjii isa inni taanu reenjiin gara biraa akka kanatti dhufti jechuudha. Reenjii gara biraa dabalata. Akka kanatti. Amma lakkoofsi 32 ol jiru gara kanatti jijjiirameetu reenjii isa lammaffaa keessa kaa'ama. So hiikoon isaa sana garuu asirratti maaliif kana kaase yoo jettan sababni an kana kaaseef gosti isaa akka kanatti kennitanii garuu short intiijeriin baayitii 2 qofa waan qabattuuf yoo lakkoofsa sana akkana kennitaniif meemoorii keessanii ala waan deemuuf lakkoofsa hin taane isinii kenna jechuudha. So yeroo baay'ee fakkeenyaaf roobootiidha ittiin kontirool gootoo ta'e iddoon inni deemuu qabu lakkoofsa kanaan kennituuf yoo ta'e lakkoofsi isinii kennitaniin kun taayipii hin taane yoo kennitaniif roobootiin keessan biyya hin taanetti baddii jechuudha. Kanaaf waan kana eeggachuun barbaachisaadha. Tole amma maal jennee si yaadachiisuudhaaf variabiliin maqaa gosa saayizii intiijeriin baayitii 4 qabdi jechuudha. Baayitii jechuun waan baayitii waan meemoorii lokeeshin in raam. Raamii keessatti meemoorii lokeeshinii tokkodha. Ishiin tokko qofaan ishii kun baayitii tokko. Arfan isaanii walitti baayitii 4.